Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessanii. Egaa irra barumsa xiqqaa tokko isin agarsiisa. Namoonni yuutuubiin keessan waggaa yuutuubii keessan ilaaltan fuula yuutuubii isin ilaalaa jirtan viidiyoo isin ilaalaa jirtan irratti aayikaan yookiin ammoo barreeffamni duratti ooftu yookiin ammoo barreeffamni fuula yuutuubii tokko viidiyoo tokko duubatti deebisuu duratti oofu. Fakkeenyaaf isin kun daqiiqaa 10 duratti harkisteetunis akkasuma daqiiqaa 10 duubatti deebisa sekondii 10 jechuudha. Kun akkasuma irra dabarsaa kun duubatti deebisa jechuudha. Kunis akkasuma bilbila taanii waayirlees jedhamti bilbila taanii walitti quunnamsiisa. Kunis sagalee gara tiraansileetitti jijjiira. Kanaafuu wantoonni kunneen fuula yuutuubii keenyarra jiran akkanumatti irraan badan jechuudha. Akkam goone irraa balleessina ka jedhudha. Tole wantoonni fuula yuutuubii keenyarra jiran kun irraan badanii numatu siitingii keessa seenee ofitti bane jechuudha. Siitingii yuutuubii keessa seenee fuula gara fuula yuutuubiitti viidiyoo irratti as baafne jechuudha. Irraan badu mee fakkeenyaaf haala haallu. Tole viidiyoo yoo zuum goonee guddisnellee irraan badu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon yoo kataphachaa jiru ta'es yoo hojjete jechuudha. Viidiyoonis irraan badu jechuudha. Akkuma argaa jirtan irraan badu. Akkana akka fe'ee tuqnillee irraan badu jechuudha. Barreeffamnis wantoonni hundiyyuu fuula yuutuubii yookiin fuula viidiyoo nu ilaalaa jirru gubbaatti hafa jechuudha. Kanaafuu akkamitti irraa balleessina akka jedhuufi tole na hordofaa. Tokkoffaa deemna piroofaayilii yuutuubii kennaa deemna jechuudha. Piroofaayiliin kun isa kana. Piroofaayiliin kun isa kana akkuma argaa jirtan piroofaayilii yuutuubii kennaa dha. Okay, ergaa piroofaayilii yuutuubii kennaa dha siitingii deemna jechuudha. Siitingii bira deemna. Okay, waggaa siitingii dha accessibility isii jettu gara gadiitti argamti jechuudha. Accessibility isii jettu kanatti buuna jechuudha. Accessibility isii kanatti tuqna. Tole waggaa isii kanatti tuqne haala kanaan jira jechuudha. Bakki kun yoo haala kanaan fuulduratti cufamee jiraate viidiyoo irratti aayikaanii yookiin ammoo wantoonni fuulduratti babba'an sun inni mul'atu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan yoo fuulduratti cufaa jiraate irraa banna jechuudha. Haala kanaan irraa banna. Amma fuularraa badee jira jechuudha. Hin mul'atu fuularratti jechuudha. Fuularraa badee jira. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamna. Yoo duratti cufaa jiraate yoo haala kanaan cufaa ta'e fuula viidiyoo nuti viidiyoo yuutuubii keenyarratti jechuudha irraan badu jechuudha. Fuula viidiyoo yuutuubii keenyarra jira. Kanaafuu haala kanaan irraa banaa goona. Tole duubatti deebinee haa ilaallu. Tole viidiyoo reefuu waggaa ilaalle viidiyoo reefuu isa kana kun akkuma reefu argaa jirtan reefu yoo tuqne irraan badu amma irraa badaa jira jechuudha. Amma kun qulqullaa'ee taa'aa jira jechuudha. Homaa irra hin jiranii. Akkuma argaa jirtan reefu irra jira jechuudha irraan badu. Tole haala kanaan irraa badee jechuudha. Amma irraa badee jira. Kanaafuu haala kanaan siitingii keessan keessa seenaatii irraa balleeffadhaa isiniin jenna. Galatooma.